Muummichi ministeeraa wanni adda waan kana hinjifatanii rolbaanii maali? Ni baratanillee muuxannoollee hojii irratti bobba'anii dalagan. Waa'ee waraanaallee beekan, tikaallee beekan, bulchiinsaallee beekan, saayinsii fi teekinooloojiillee beekan. Waan kana guutuu hojiinis barumsaanis walammachiisanii dhufaniiti injifannoo hagana gahee galmeessanii jechuudha. Kanaaf hadha jijjiiraa jiran bakka namoonni eegan san namni keenya osoo tana hubate akka gaariitti Jawaar jaallee deemee nama biraa irratti arrabsu nama kamuu jala deemee namni waliin nyaatu namni keenya osoo tana beeke. Wanni adda ulfixuu namni keenya maali beektu namoota kana boru dura dhufaaf irra lolaa jira namni. Namoota kanatu boru mootummaan kun ni jigaa akkuma gartee Hayila Sillaasee darbii mallasiisan paartiin kunillee ni badaa kan biraatti dhufaa eegan. Eeyyen paartiin baduu dhabuun ni mala baduun ni mala. Garuu namoonni adda biyya bulchan ni bu'ani. As gubbaa badan hin ta'an abbichuudhaan as gubbaan ta'an namoota biraattu bakka san dhufa. Namoonni dhufu garuu sisteemni amma mootummaan ammaa kaleessaa jiru kuni namoota qulqulluu kagosaan amantiidhaan namoonni gadoo irraa hin qabne biyya tallaaquu hin dandeenye fidaa jiran. Namoota waan kanaaf qopheessaa jirantu jira. Warri wanni kun galeef dardarri lafaa dhufaan namoonni barachaa jiran, namoonni baratan, namoonni gartee biyyaaf qophaa'an isaan kanneentu dhufaa jira jechuudha isin galee. Hubadhaa akkasii waliin nyaatina. Wanni amma gartee Jawaar faati lammaan fa'a amma kaa walgeettee alatti naftanyoota walii galanii fiigaa jiran maali? Inni tokko walii gallee ammaa achi akka Oromoo Amaaraatitti osoo hin taane Itoophiyaa taanee duratti asuuf nachuu barbaadan dhamma. Walumaa galatti waan hundaa amantii gosa gandaa lafa keenya Itoophiyaa takkatti jennee waliigalle jennee dhufna. Chaansiin isaan amma irratti mari'achuu deeman lama tokko waan dandeenye laandhee mootummaa kana jissuu kana dadhabnu karaa nagayaatiin galuudha. Qabadhaa gaariitti. Karaa nagaatiin mootummaan kun yoo nu gaafanne hundiduu balbalti marti banaa diqqoo isin waa rafshaa kakkaafneet yookaan waa gartee iyyinee walgahii goggoonee gartee gaaf kaan nama qopheeffatanii jiran. Manguddoo waan kana maraaf gartee mootummaa dhuftee gaafachuu deemtu. Sisteemii hunda fixatanii jiran jechuudha. Kana ka godhu jiru dhiyaattu irra dalagaa jira. Warri mootummaa kana karaa fidhame yoo dadhabame keessa galaa ijaarama akkasi diigaa jedhuun jechuudha. Garuu isaan amma dura jeequmsanii fiigaa jiran. Kana fakkaayee naftanyoota walii galanii Jawaar faatillee garasi galtee Waashingitan DC dhaqanii jechuudha. Achitti walii irbuu seenanii bifa haarawaa waan jirtu hundaa karaa akkana deemna. Yani waan dheeraa lafa garuu tanaan duratti naa akkasiin jee kana daangaalee Oromiyaa kana irratti rabshaa kaasuudhaan dalaguu deemaa jira jechuudha. Naa qabadhaa tana isin gabba'uu deemti. Inni kanarraa hafe gaafa kun dadhabame diidatti hafnee salphannaa. Alatti yoo hafnee illee ammallee akkana ala teenye karaa bahuu ni balleessine. Wanni amma isaan kaan jedhan tokko keessa dogongorri nu dalanne oriinee kalee biyyaa yaa'u kan jedhu kaa'atan. Kalee iyyinee tuuffannee nama kana keessaa yoo Oromoon jechuudha. Wanni gartee warri adda namni keenya jagna beekan deeman kunniin maaliif dagaman beektanii agoon silaa waa dalaguu danda'u. Muummichi ministeera Jimma irraa dhalachuun isaan maal goote Jimma siyaasaan beektu haa akkam beektu Jimma nama malee lafa malee nama hin qabnu jedhanii wanni kunniin isaan dagde. Maatii musliimaa keessaa dhufuun isaan dagde. Fayyaalessi hedduun namni islaamaa waan beekuu quba qaba. Kunillee isaan dagde. Kan biraa uummanni naannoo birii nama waliin hin dhaabbatu. Namoonni Jimmaa kan dhufanii sadarkaa mootummaa keessa jiranii yookaan ollaa sanii namni isa quba qabu tokko illee jiru muummicha ministeeraa soo gara hundattuu iyyinee uummata itti kaafnee adda isaa bakka dhaqu takka hin jiru isaan kalaalan namoota iyyuu ministeerota warroota mootummoota naannoo hedduu waliin turan waliin dalagaa turan. Kanarraa kan ka'e isaan fiigaa turan dhaabbichuun ammoo maal godhe warra hundaa kan isaan ijaaranii kaanachuu jiraa dhaqeetumaan tokko tokkoon waan dalagaa jirtu quba qaba abbaa jedhaan surree fincaa'uu nagana kaa. Adaamaani roobi adaamana fakkaachuun jedhee isheen akkas ta'e namni hundinuu warri Jawaar faatii ijaarrattee bakka hunda keessa ministeerota abbootii qabeenyaa ijaartee keette dhaabbichuu yeroo argette abbaa waan dalagaartu qobna baluu hojjee ka'u jechuun amma kaajee martuu gartee saayibidda dhalee taate amma gartee warri biyya keessa waafan Jawaar faa akka hin ganne icciitii jala gabbaafti Jawaar faati dhaabbichuu takka hin duulle dhaabbichuun quba qaba akkasitti dhama'aa rabbis haa balleessu lamuu silkiinatti hin bilbilini lamuu teksiitinatti hin katabin jechaa nama na ergechaa agartee karaa biriin eegalan jechuudha. Kanaaf baandaa duraan dhaabbichuu fi mootummaa kanaaf uummata ilmaan Oromoo arrabsaa ture addas deebi'anii dhaabbichuu jaayii dhufan jechuudha. Karaa ittiin dalagatan. Waggaa lamaan dura ijaaran waan kana. Artistoota hadha iyyanii maal kunniin waggaa lamaan dura biyya galanii an biyya ture yeroo guutuu waan isaan dalagan eessa akka dhaqan warri gartee VIPdhaan eerpoortii keessaa fuudhanii makiinaa gurraachaan. Namuu gartee makiinaa gurraacha jira beektanii kanaan fuudhanii VIPdhaan bakka isaan oolan bulan deeman quba qabna jechuudha. Harargee keessa Arsii keessa bakka hundi erganii akka itti ijaaraa turan. Hadha warri gaafas irraa dubbannee jiru jala deemtan.
Warri gaafasii sun hadha deebi'ee abbichuu jechaa jiran akka ofitti of ijaaruudhaaf ijoollee sharee tana akkatti galchantu jira. Warra waan kana bes dhugaa jedhee dhugama arganii galantu jira warra isaantu galchantu jira. Waa hedduu dalaganii argama isaaniiti. Maaliidhaaf waan hundaa icciisiin akkatti galgalaan dammaqan namni kun teekinooloojii nama beeku dandeettii nama qabu nama sobuu hin dandeenyu yeroo arganitti reef irribaa baraa dhugan. Namni keenya jaba beeka jedhamu jawaariin namni waa beeka jedhu hagamman damman dhayyuunni waan jedhu jedhan dhageettanii waa takka hin beeku namtichi waa takka dhamaa jedha akkanuma jedhan bakka ittiin bakka ga'e hundattuu dhabaa waa takka kana guyyaa takka dabarse isa wanni barfiigee isaa dhugama waa hunda findhee jirraa dhufu jirraa asirratti hin dubbannu jenne jedhu nafxanyoota tana inni nama jabaa ho'isee agartee inni yeroo cufaa abdatuu warraa waa takka harkaan qabu baraa isaa dhugaa wanni inni jedhu sun ammoo namni tokko hadha waa takka ittiin laakkofne namaa irraa eegale nafxanyoota irraa eegale ummata keenya miskiina waa takka hin beekne asii jawaar jedhu malee namni akka jawaar qilleensa gubbatti hafee namni waa takka ittiin laakkofne hin jiru. Miidiyaan inni hin kadhatin hin jiru irra na dhiyeessaa de. Miidiyaan inni hin kadhatin kan nafxanyoota tokkaani barreessee kaan maal godhee dadhabeetti dhiisan ulfarra. Isa kaleessuun salphinna ammaa achi miidiyaa irra jedhani. Nafxanyoonni miidiyaan guutuun miidiyaa kaa warra Oromoo jedhu BBC maalii kana maal akka VOA Dochibele maal kanneen hundi namni tokko hattaa sadarkaa haga ga'ee OMN siree maaliif jawaar ni arge namni isaan kun guutuun isii gabbuuteeti diida yaa'aa jirti jechuu gartanii rakkoon baraa namni keenya agartanii ittiin dagame. Nafxanyoonni qaraanii beekti yoo Oromoo yaabbattee dhufte malee akka ofii waa takka godhuu hin dandeenye ubbeekti akka gaariitti jabinna qabdullee badhamma namni waan anjara dinqisiifadheen qaba warra nafxanyoota kana. Nafxanyoonni ni beekan jabinna Oromoo beekanii hayyummaa Oromoo beekanii akkatti Oromoo cabsan akkaataa itti waggaa 400 ittiin bulchan beekan isaan. Jabaa keenya mataa keessa dha'uun kennoon gochuudhaan numa walitti erganiiti isaan farshoo ofii dhuganii bashannanii jiraachaa turan isii galee. Ni beekan. Keenya kana akka waan beekne kan amma gayyaa kana gartanii hawaata akka hin beekne kana si tuffata. Si waliin nyaatee si waliin dhugee asii gabbaa'ee Oromoo jabduutti hin beeku. Gartee uummata tokkummaa jabeessuutti hin beekanii. Uummata facaa beekanii gootummaa bariima beekti. Ammoo uummata facaa, uummata ijaaramuu hin dandeenye, waliin dhufuu hin dandeenye, kaan gandaan, kaan amantiin, namoota isaan jajjabaa isaanii uummata irra kaafnee akkasitti diigna jedhanii deeman jawaar kan dalagaa ture. Duuba deebi'ee gartee yeroo ati nama kana abbuu akkam jetteen nam tokko waan haime waa'ee kee kaasan jedhe. Anaa gara nama 4-5 namni taa'anii bakka takkatti nama hedduun taa'anii jimaa qabanii yeroo jawaar irraa baafna jedhanii itti kaasan. Akkasuma waan irraa baasan qabanii. Abboo namoota akkana ol baaftan ebaluun akkana godhuun arsii kaasu ebaluun akkana godhuun harargee kaasu ebaluun akkana godhuun ebaluun kaasuudha lama kitticha kanaaf ulee gootanii tumsuudha hin dubbatin hawaa jalaan hangaaftin allee jedhee. Hay jawaar bar namoonni kun sirra duulaa jirani yookaan sirraa dhoorginaa ofirraa dhoorgi yookaan ammoo namoota kana beekumtii kennii fi yoo namoota kan akkanu kaarsii keessaa dhufe yoo maqaa dhooftan harargee keessaa yoo maqaa dhooftanii ebalu jennee anillee isinlee maqaa dhooftan bara. Namoota arsii ijaartanii harargee ijaartanii caddisa bira kutaanaa dhiisaa jedhee. Hay bar namoonni kun gartee sadarkaa waan kana dalagaa jiranii. Waan gartee ati godhu nuun jette kana goone namoota bari soojii waliin dalagee jira. Mirqaannee irraa baafnatti wanni isarraa baasan maali dhugaan jirtu namoota kana yoo maqaa dhooftan ijaartaniiti ganda isaa namoota deeggartisaa jabinna isaa kana akkitti cabsu namoota waa hubatan hin dubbatin waa'ee jira. Namoota waan beekne kan waa dalaguu hin dandeenye ol fuudhaa faarsaa jedhee. Ooma jechaa ture taanni beekna. Yeroo dheeraatti baatufne. Maaliif kun tooftaa siyaasaan addunyaallee itti fayyadamtu keessaa kana jechuudha. Namoota wallaaloo dadhaboo ol fuudhanii faarsan. Nama waa takka dalaguu hin dandeenye. Kaaqa ofiituu falmachuu hin dandeenye samii gubbatti ol fuudhan. Namoota dandeettii qaban, waa ijaaruu danda'an, waa dubbatanii amansiisuu danda'an, yoo qawwee fuudhan loluu danda'an isa kana ni cadhisan irraa. Yoo lakki yara dadhaba jettee namoota isaatu beekaa dandeettii qabaachuu hin jedhan ni cadhisan. Kanarraa baasan. Soos sisteema kana maaliif siin dhaqee nafxanyoonni ammoo ni beekti. Maal gootii nu keessaa nama Oromoo diiguu danda'u yeroo cufaa fuudhanii dura kaa'an. Waggaa 60 dabre adda bilisummaa Oromoo Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa harkaa fuudhaniiti. Gartee leencoon faatii taphachaa turte. Awurooppaa, Ameerikaa fi Kanaadaa biyyoota addunyaa keessa deemanii hooteelli irraa olii kam dubartiin taphiyatamiitu tam caala jedhanii wiiskiin taphiyatamiitu tam caala jedhanii bashannanaa turan jechuu isaa. Rabbiin galgalaan isaan salphisan moo gartanii amma?
Warri sun guutuun isaanii hadha namni maqaa isaanii illee dha'u hin jiru. Salphatanii kasaaranii ganda itti hidhata illee dhaquu hin danda'an. Umurii seenaa qabsoo isaanii fixan sun guutuun bishaan dhumti. Isaan wanni dalaganiin Oromoon araakiiloon dhuftu jedhaniiti warra biratti seenaa gurdoo argachuudhaaf dalagaa turan. Ni kasaaran jechuudha. Jawaarfaat illee karaa san guddachuuf dhufaniiti rabbiin karaa qabe. Karaa qabuu miti. Nama siyaasaa Oromoo Itoophiyaa keessatti dalage keessaa ganama kasaare. Osoo xiqqoo illee achiin tankaarfatiin kasaare Jawaar Mahammad argan. Laga takka osoo hin bu'in. Laga takka. Namni gariin bar waggaa 10-20 maqaan isaa deemeeti of duuba deema. Leencoo Lataafaati waggaa 50-60 maqaan jaraa deeme. Waggaa 60 guutuu. Hayyuu jagnaa beekaadhaa. Inna Leencoo yeroo gartee qabsoo Oromoo kana kaasan qabsaa'ota Oromoo kan waan maqaan hin dhaamu. Inna Leencoo Lataa, inna Diimaa Nagawu, inna Daawud Ibsaa jedhan warra takkaa rasaasan dha'in, warra takkaa qabsoo Oromoo kana keessatti hin rakkatin, warra Awurooppaa fi Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa keessa deemee bashannanaa ture. Warra biyya keessa lolee lolchiisee wareegama kafalee itti kola'ee itti harki citee harmi itti cite namni maqaa isaanii beeku hin jiru. Rabbiin akka namaatii miti kaa. Rabbi akka namaatii miti. Isaan cabsee maqaa isaanii dhokseeti maqaa gartee nama namni quba hin qabne ol baasee adda. Isin galee wanni kun maal irra deemte haqa. Lammiitii wanni isin dhaamu haqa dalagaa. Dhugaa abbaan fedhe yoo dhufe wanni yeroo isin abbaan fedhe yoo dhufe anaallee siillee abbichuullee anaasiillee akka waasiin godhe beekta namni gariin kalaalu yoo ati nama waa butachuuf deemtu waa xiqqoo afaanis darbuun ni mala mootummaan kun. Kamu waa xiqqoo isii gurshaa afaan si kaa'uun ni mala mootummaan. Seli waa argata namni yaade. Amma namni nuun kaaree fudhatee maalii godhatee eenyu godhatee nuun jedha. Kaayoon tiyya yoo san taateen fudhaa jiru qaqaata fudhise. Kaayoon tiyya saniin kaayoon nama hedduu saniin. Warri fudhachuu barbaade fudhate akka maletti haa fudhatu. Fedhu karaan fudhataa fedhu karaa malee fudhataa butatee jira. Garuu ergamtu namni sun. Namni waa liqimse namarraa waa fudhate ergamtu. Kaayoo ofillee hin dhufne. Wanni isin dhaamuu barbaadu. Ibaluutu hangootti dhufaa. Ibaluun kun kiyyaa. Ibaluun sun akkas jettee namaaf waliin dhabin. Dhugaa irra dhaabbadhu namaaf wal dhabu dhugaaf. Ummata biyya kanaa kan Oromoo taate ummata Oromootiif falmattaami. Ummata kanaaf jecha waan ummata bu'aa qabu irratti namaaf wal dhabi. Haqaaf yoo taate Rabbi biraa argatta jazaa kana maraa nama biraan eeggatiin. Irraalleen dheessin amma namni gariin galeeti ka kun irra wal nyaatee wal findheen guyyaa kanas gubbaa wal arrabsaa oollee haala diriirsinee karaa mara sirreessinee kun itti ajjeefamee kun qaamaa itti hir'atee kun qabeenya itti dhabee kun irdii itti dhabee fide kana gaafa dhufe attaasheenni muftii fedhe haa ta'u oo biyya teenya nuu jedhee dhufee gartee waltajjii san gubbatti gammachuun san irra waan hundayyuu irra bashannanee jiraataa jechuudha. Bara osoo waan ati faajji kan abboodisoonni kun karaa malee dhufee balufaa akkara gootee warra siyaasaatti fidee ittiin fayyadamu jedhu. Bara rakkoodha wanni qabu. Namoonni silaa as dhufanii yoo wanni hamtuun jiraatte wanni badaan jiraate nam sirreessuu danda'an diida ta'anadha. Warra siyaasaa jedhanii quba nama qaban. Hin dagamiin obboleessa fi obboleettiiti. Biyyi nama hundaa nama biyya sanii haqarraa qaba. Wanni dhoorkaa karaa zulmii siyaasaa zulmii dalaguu qofatu dhoorka malee siyaasaa haqaa dhugaa irratti waan si mul'ate nama miidhuun deemin osoo beektu waan balleessin waan ati wallaalaan daladde rabbi si dhiisa. Waan ati osoo hin beekne wallaalaan daladde. Yoo kamarayyuu hin beekne qaraan seeni itti gaafatamta. Waan hin beekne oluma kaatee keessa buutee balleessite jalqabaa waan tokko osoo hin baratin osoo waan isaan beekne hin tuqine jedha shari'aan islaamaallee kamillee jechuudha beekuu qabda. Siyaasaa akka itti deeman nama waliin deeman sii galuu qabdi jiru. Yoo sii hin galin hin cambin hin deeggarin illee nabaariin illee kun warra waan beekneef. Warri wanni kun sillaal maaliif sillaalli beekumsa irraa hin qabne silaa wali silaalti. Garuu waan itti amante argite takka ta beekumsa itti qabdu haa xiqqaattu gargaari. Jecha takka haa taatu amma nama taa'ee asuma komantii illee barreessine nu caqasee taa'ee ba'u jira. Maaliif kaawwatu hin galiniif yookaan ammoo sodaa qaba maaliif maasii as seenaa badaa bakka hin taa'in dhaabbadhee boru salphadha sunillee wayya. Sigalee ammoo osoo beekumsa qabu warra seenee baay'ee taa'ee ilaaluu badlitu jira. Ila wal nyaachaa jirti warra rabsaa jirti siin jedha. Inni sun gaafa waa dhufan namni jalqaba gabbaa harka dhawwisa. Barcumaallee ka duraa gubbaa taa'a. Yookaan ka sheekaa yookaan qeessi yookaan dooktoraa yookaan piroofeesara yookaan abbaa qabeenyaati yookaan ibalu nama keessa mul'atu. Akkasiin qabsoon abbaa qabeenyaa hayyoota dardara nama humna qabu namuu akka itti hirmaatu qaba akka itti waa godhu qaba biyya tanaaf gartanii. Irratti taa'e hirmaanni goonu nu keessaa yoo Oromoon ummata kalee cabelle ummanni guddaan ummata kalee salphate achi kaane
lammata hadhallee hireen Itoophiyaadhaan harka kufte. Hadha tokkummaan dhaabbannee biyya tana jijjiirree duratti deemuu qabna jechuudha. Namoonni gabaaboon hadha biyya keessatti riskii fudhannee waa dalagaa jirru ni jira. Namoota baanee barammaa dura dhaabbannee irraa dubbannu kunniin sariin hedduu qaban gowwaadha. Namni akka Jawaar Mahammad Faati warra wallaaloo yoo Jawaar maqaa dhayan dutee ka'u jira. Gowwaa kagartee waa takka hin beekne warra ka'ee duuti maal siin jedhan yoo isin sooshaal miidiyaa kana gubbaa gartan waan Jawaar fidee siin jedha. Hin saalfatanii bara. Hin qaaneffatan. Maal laalan isaan wama kalee OMN irratti hagasbaamee iyyan. Warri gartee nafxanyoonni nama lamatu lola kana kaasaa ture beektanii. Kawaan kana biyya keessa dalagaa ture ilmaan Oromooti. Nafxanyoonni TPLF yoo kaatee nu dhufaa Oromoon biyya bulchuu hin dandeettu ofii ol nyaatti keessa keenya waan arganiif ebalufaa kennaa waan beekaniif TPLF kaasuu gubbatti duuba teettee harka dhaa turte asin baane malee yoo Oromoo fi TPLF wal cabsitu taate dhufnee biyya qabanna jedhaniitiin sariin teena bobbaasaa turan jechuudha.